جولين كويت سرا إثيوبيا غير كويت أفتن لقي فدا قدام بافدا كرا يعني فيزا ديدما فيزا كل سديت ورين كدا أو فيزا ديدماتين وجي مناطق كأفتن أكهين شو ودمنه بكتكت بروسسي كيس ماله ايجنسي دافيو كان ور بيرو تفجتني وني كفلم أكهين جري أنا بوليتين كيسن قال في قارين إنها مال سنجتشو بربادتي أكهين شو ودم يولي كان إسن رابري أقبابي ملك إسن رافود أنت إسن ورقة إتين كفلتن يو كان ترانسفرتي كولي إنتي والجيجرتني كفلتن مرة سن كابتني ليتني أشوم أديس هوا كيستي ماري بداية مال جانسي وان سنمو إسني يقول ليستين فيديو لما ترى تجزير فيسني هما سن كابتني ليتني كسستني هانجا مكجفك عادين هجي ساني هنگا الرافق اتمودي كاسسو قد حمود الداوان تيجا جبادا هشوا دمينا هنياتا مينا ورينا كاما دي دمين كويت سنتن اكانيرا لما بيرو توكو ايجنسي توكو فاكن كفالي اسم بيسي ساجتشودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما حركفوني كبجمتوتا في جالتمتوتا ilmaan Oromoo kan idil addunyaa irratti argamtanii banamuu Kuweetiitiin wal qabatee dhaamsan qabaa viidiyoo kiyya kana copy link share gochuudhaan embassy Kuweetiin isna dhaqqabsiisa. Embassy Kuweet akka nama kamitu qaamaan dhaqee wajjin haasa'uu nan danda'a. Haa ta'u iyyuu garuu ummanni kennallee wanti irratti embassy Kuweet kan biyya keessa tahee ejensoota biyya keessaa hojjettootaaf karaa banuu yaalan hojii wal qabatee wanta kana irraa dubbachuu barbaadu jira jechuudha. Yeroo kanniin keessatti embassiin kuni ejensiiwwan biyya keessaas kan qopheessuu qabdan narsoota illee qopheeffachuu qabdan narsiin viizaan narsiin ni jira. Filipiinii ni jirti, Hindii ni jirti jechuudha. Akkuma Filipiinotaaf Hindoon ni jirtu, sabaaf sablammiin biyya biraa, naashinaaliin biyya birootaa kan jiran, Itoophiyaanis narsoonni qophaa'uu qaban jechuudha. Viizaa kana yeroo isin filatu dhuftu dhukkubsataa mana keessaa qabdamoo hin qabdu. Dhukkubsataa yoo mana keessa kan jiraatte narsiitu ergamuu fi qaba malee hojjettuun mana qulqulleessitu kan nyaata gootu kan ijoollee gootu dhukkubsataa eeguun qabdu. Dhukkubsataa fi qacaraan kophaatti ta'uu fi qaba jechuudha. Akka seera keeyyata biyya kanaatitti namni dhukkubsate gatiin isaa kophaatti maallaqni isaa kafalama. Hojjettuun isaatis maallaqni kophaatti kafalamee ramaddiidhaan lafa jira. Garuu isa san dhoysanii namoonni ofii isaaniitti itti fayyadamu. Warri biyya kana ofii fayyadamanii hojjettuu tokko qofa godhanii guutuu dalagaa guutuu isirratti murteessan jechuudha. Hojjettuun tuni yoo kana hojjette dhukkubsataa kana yeroo inni halkan ka'u wajji kaati guyyaa yeroo inni dhaabbate wajjin dhaabbatti yeroo inni rafu isheen ni dalagdi jechuudha. Ni qulqulleessiti nyaata goosisan jechuudha. Kanaafuu kanarraa kan ka'e ijoolleen kunniin boodarra rakkatanii rakkoo yoo irra gahe mana keessaa badan jechuudha. Rakkoon bal'ina badiinsa lammiilee Itoophiyaa kan idila addunyaa Dubaay hanga Saudi Arabiyaa fi Qatar, Joordaan, Kuweetiin badiinsa mana keessaatiin rakkoon guddaan kan isaan saaxile rakkoo kana jechuudha. Dhukkubsatoota mana keessatti yaalamanii kan silaa doktorri yookiin narsiin kophaatti yaaluu qabdu hojjettootumatu yaala jechuudha. Bifoota kanaanoo wanta kaaman irratti hangam hojjettaniitiin hin jirtan. Wanti kun yoo irratti hin dalagamin ijoolleen kun maaltu jijjiiramni wanni jiru hin jiru jechuudha. Biyyoota kana keessatti hanga waggaa dheeraa turetti rakkooleen biyya kana keessatti hojjettoota mudatu namni dhama dhukkubsatu gatee biyyaa mana sanii bahee biyya kana keessallee bahuu hin danda'u dhiifamni dhufee afuun dhufee dhiifamni kennamuuf jechuudha. Yookiin lafa jalatti dabarsanii yookiin immoo murtii du'aa irratti fudhatan jechuudha. Maafi dhukkubsataa gattee mana keessaa baatee jedhuun jechuudha. Narsoonni qophaa'uu qabu, narsoota qopheessuu qabdanii, narsootaan karaan kun warra dhukkubsatuufillee lafa kaa'uu qabdanii. Viizaan narsii kan 20 ni jira. Gatiin isaanii ramadamu gatii olaanaadha. Shufeertonni ni jirti. Warri kaddaamaa ta'ee hiqaamumti hojjettoota kanaan ta'e hojjettoota mana keessaa ta'e shufeera yookiin konkolaachistoonni dubartootaan ni jira. Ni fudhatama lammiin biraa ni kennama. Itoophiyaas kunis akka sirraa wantoonni kunniin guutuun isaa ulaagaaleen kunniin akka lafa kaahamu shufeertonni yookiin konkolaachistoonni dubartiitis akka jiraatu qopheessuun dirqama jechuudha embaasiin fi ejensiiwwan alarraa fi keessatti illee hojjetan jechuudha. Hangi rakkoo lammii kennaa bifoota kamiin akka dhaabuu dandeenyu ulaagaaleen guutamuu qabu dhukkubsoota narsiin eegduu warra dhukkuba sukkaaraa fi warra ijaanin agarre daa'imman laamshahuu tahee manguddoowwan dhibee adda addaa qabaniif kuniif narsiitu qaxaramaaf jechuudha. Narsiin kunniin namoota dhukkubsatu yeroo inni rafe ni rafuu yeroo inni ka'e ni ka'u jechuudha. Itoophiyaan akka addunyaadhaan wal qixxee taatu yoo barbaadan taate bifoota kana bifa tasgabbii tahee
filatamee lafa kaa'amuu qaba jechuudha. Banamuun biyya kanaa banamte oduu jechuu odoon taane banamanii gaafas dhufan rakkooleen nama mudatu maaltu jira kan jedhu irratti gadi fageenyaan mari'achuun isin dirqama jedheetiin laal. Haayima banamte ima haa dhuftudha. Warra ejensiis kophaa dhaabbatanii rakkoo isaanii dhufu mudatu kan gadi laalee namni hangarraa qo'atatillee hin jiru. Namni wordofee wanta kanallee rakkoon kunis hojjettoota irra bifa kamiin akka gahu kanneen guutuu isaa namni jala galee laalee hin jiru. Dhukkubsataas kan dhukkubsataan lama sadii ijoolleen qaamaan soso'uu hin dandeenye lama sadii yoo mana keessa jiraatte kasammuun isaa sirrii hin jirre sadii yoo mana keessa kan jiraattu taate ijoollee kana guutuu isii kan eegdu hojjettuu takkittiitu dhufa jechuudha. Keessaanuu Itoophiyaan kana barbaadamti, Afrikaan kana barbaadamti qowwii jedhan garuu hanga maqisiin dadhabdu hin beektan. Maaliif ijoollee kanneen guutuu eegaa dhufte achi kaatee immoo dalaggaa isaanii mana qulqulleessuu nyaata hojjetu uffata miicuu kana guutuu goote yeroo inni rafee jedhe jechuudha yookiin gara inni mana barumsaa yoo fudhatan yookiin yoo inni rafee hojii kana guutuu jedhe gaafa inni achi ka'e immoo isaan wajjal kan guyyaa fiigaatii bulti hirribni isiin argattu hin jiru sammuun isiis ni jeeqama gaafa kana maal gooti yookaan ijoolleen kun harkaa rafteetti ijoolleen kun harkaa kufuun ni mala. Hirribni isii fudhattee gaaf yookiin baduuti mala mana keessaa bootu gala yookiin ijoollee kanneen akka tasaa dha'uun ni mala yookiin sammuun isii miidhamuun ni mala. Kana irratti illee gadi fageenyaan hagam irratti hojjechaati jirtanidha. Imbaasiis ta'ii ejensiiwwan Kuwait jirtanii fi ejensiin biyya keessa jirtii fi gareewwan mootummaa wantoota kana qopheessitan wanta kana irratti hangam hojjechaa jirtanidha. Gaafii kiyya kuni koppiliinki sheer gochuudhaan please wanta kana irratti haa hojjennu wal arrabsuu wal qeequu wal dhaabbatu wanta kana irra doon ta'in waan lammii kennaa ta'u hanga Dubaayii fi biyyoota dawlaalee Arabaa biyyoota Arabaa kamuu hojjettoonni kennaa deeman akka ummatoota biraatiin qixxaahan akka saba biraatiin qixxaahan akka lammiilee biyya biraatiin qixxaanii mataa wal qabatanii hojjetatan akka tahamu lammii kenna wajjin dhaabbachuu qabna lammiin kenna waan isaan barbaachisu ulaagaalee kana hojjechuu qaba jechuudha. Yeroo Madame wajjattu fudhachuu dhuftu maal akka achi qabdu mana keessa dhukkubsatoonni yoo kan qabaattu taate akka ijoolleen kunniin mana san hin dalagane akka deebi'an narsii mataa ofii akka qopheeffattu wantoota hunda jalatti galtanii hojjechuu qabdu jechuudha. Isinii galamiti. Kanaafuu koppiliinki sheer gochuudhaan wanta kana akka irratti mari'attan akka wanti kunniin tahamoon tahu Kuwait qofa odoon ta'in dawlaa Arabaa kam keessaa kan baqannee jiraannu jechuudha nuti. Isinii galamiti. Hayyee dhaggeeffadhaa ammas dhaamsa gabaabduu qabadheen isinii dhufe dhaamsi kiyya ammaatu immoo nama gammachiiste naannoo hawwalli kurfaa cheekii godhu jiranii yaani saraatanyaan dhuftee bakka itti arrafan irra deemanii imbaasii keenya thank you nu galatooma isaan hin jennala mirgi ijoollee teenya ta'amma seenaa jirtu hangam takka mirgi isaanii eeggamaa jira hedduu namatti tola hedduu nama gammachiisa kanaafuu har'aan tana hawwalli galgala kanarraa eegalanii fattashaa jiranii mana ijoolleen gizee dhuftan ijoolleen seen dhuftu itti arraftu fattashame jechuun bararaan akkasitti ni jammarama jennee abdii qabna jechuudha duraanis egaa waa hundi dhumate booda yoom dhufanii imbaasii yoom dhufanii ijoolleen bakka ijoolleen itti arraftu yoom dhufanii cheekii godhan jennee yaada keessa gallee turre har'a jammaranii jiranii aga dhagaa gammannee jira kana dhagoonu nuuf waan guddaa tokko kalaasan dhufanii cheekii godhan jechuun bararaanis itti fufaa jechuudha. Kanaafuu buleeyyan keenya qaalii jaalattanii jibbitanii ol jettanii gajjattanii har'as taanaan borus taanaan warroonni dhufuu barbaadan kottaa nu dubbisa mirga guutuu qabna jechuudhaaf ammas borus har'as borus ninjaa jechuudhaan kottaa nu dubbisa warroonni dhufuu dandeessan. Karaa Kuwait isiniif hin jiraan buleetiin teessan qaaliin jechuun abbaan feete ta'aarte silawaan qananiin jettu san jechuu barbaada dhiisee hin jiru maaliif namoota sodaadhuuf namoota kabaju waan jiru jecha hin dubbadhu kanaafuu baga gammadanii isiniin jaa hunoo waan jiru akkantiin tartiibaan gaafa bararaan eegales bararaan eegale jeen akkana tartiibaan isinii maharra hunoo